Oromummaan dhiiga. Oromummaan faaya. Oromummaan wabii eenyummaati. Oromummaan faajjii tokkummaati. Osfaanaan waggoota 20 oliif Oromoota Ameerikaa kaabaa USA Kanadaa akkasumas naannoo biroo jiran walitti fiduudhaan Oromummaa keenya cimsaa tokkummaa keenya dagaagsaa qabsoo keenya gama ispoortiitiin jiru guddisaa har'a gahee jira. Jecha bu'uuraa jecha tokkummaa dhaadannoo samaroof Oromummaa jedhuun bara kana haala adda ta'een haala kanaan dura hin raawwataminiin isin bohaarsuuf isin bashannansiisuuf isin barsiisuuf qophii hunda xumuree jira. Kubbaa miilaa kan dhiiraaf dubaraa, kubbaa baaskeetboolii kan dhiiraaf dubaraa, fiigichaa fi halkan bashannansiisan hundi qophaa'ee jira. Maal kana qofa yaadannoon gooticha qabsaa fi artistii Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaas torbeenuma Osfaanaa kana keessa Oromoota biyyoota adda addaa irraa walitti dhufaniin kabajamuudhaaf deema. Yeroonis murtaa'e iddoonis qophaa'e. Adoolessa yookiin immoo Juulaay 24 hanga 31tti Asiyoo Stadium 317 Second Avenue Northwest Asiyoo Ministeeraa 55369. Taphattootaa fi jaalattoonni ispoortii hunduu kottaa taphadhaa taphaan wal madaalaa geeba fudhaa galaa. Osfaanaan kiyya. Osfaanaan keessan Osfaanaan kan hunda keenyaati. Waldaa Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaa. Filannoon Itoophiyaa yeroo hedduuf dabraa har'a ga'ee yeroo ammaa kana xumura argatee jira. Filannoo kana eenyutu injifate? Sagaleen isaan kanan dura ittiin injifachaa har'a ga'anii fi kan baranaa wanti adda godhu maali? Dhaabbilee mormitootaa filannoo bara kanaa irratti hirmaatan waa'ee filannoo kanaa maal jechaa jiru? Isaan keessaa hoo kamtu sagalee argachuudhaan paarlaamaa Itoophiyaa seene? Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa 11 kun har'a galfiidha. Filannoon Itoophiyaa marsaan jaffaan haala gaariin karaa demokraatawaa, karaa bilisaa, karaa haqa qabeessa ta'een gaggeeffame jechuuf cubbuu namatti fakkaatus miidiyaan biyyaa fi mootummaan biyya bulchaa jiru akkas jechuudhaan gabaasaa jiru. Filannoo kana irratti dhaabbileen siyaasaa hirmaachuuf sabni eegaa ture, abdataa ture, hawwaa ture yeroo mana hidhaa jiranitti namoonni silaa mootummaa kana morman gama hedduun daraa argaa jiranitti mootummaan dirree kophaa ofii fiiguun ofiin of dorgomee filannoo qopheesse ofumaan injifachuudhaan xumuree jira. Boordiin filannoo mootummaan ijaare kan asiin dura wayyaaneen ijaarteen waan garaagarummaa argisiise hin fakkaatu. Garuu filannoo baranaa kana qaamni injifate falaasama akkamii fayyadame laata? Muummichi ministeeraa Itoophiyaa fi dura taa'an paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed Ali waa'ee dorgommii filannoo kana dorgommii kubbaa miilaan wal bira qabee ibsuuf yaalee ture. Isa keessatti taphataan ciccimoon garee lamaaf taphatan dirree tokko keessatti wajji taphatan cimaan garee biroo galii galchuuf yoo muddu yoo taate yoo danda'ame dandeettiin isa caalee argamuudha. Dadhabuu immoo abbaa seeraa yookiin daanyaa dhokatee lafaan gahuudha jedhe muummichi ministeera keenya. በብቃት የማትበልጠው ሰው አስቸጋሪ ሰው ከሆነ ሰውየው የሚያጠቃው ግለሰብ ዳኛ ሳያይ ራስህን ደብቀህ ጎንትለህ ጎትተህ ጠልፈህ ኳሷ እንድትቀር እንድትጨናገፍ ማድረግ ነው። በችሎታም ካልበለጥክ ዳኛን ደብቀህም ማስቀረት ካልቻልክ ሶስተኛው ነገር ዳኛ እያየም ቢሆን ፋውል መስራት ነው። ዘለህ እግር ውስጥ መግባት ነው፣ ፋውል መስራት ነው። በእናት ንገርልኝ ንገርልኝ። Edaa kanaaf Jawaarii fi kanneen biroo kanneen dandeettii bilxiqinaa caalan xalafan. Gaafii hedduu nama dhibaa turee fi har'a deebiin kennamee jira. Kan biroo immoo waa'ee dorgommii kubbaa miilaa yookiin filannoo kanaa wal qabatee akka Dr. Abiy Ahmed Ali jedhetti taphataa cimaa san daanyaa yookiin tapsiisaa dhokattee faawulii irratti dalaguuf Yoosiif hin mijatin osoma abbaan seeraa argu faawulii irratti dalagdee yoo kaardii diimaa siif kennan fudhachuudha jedha. ከዚህ በኋላ ያለው ጉዳይ የተጫዋቾቹ ጉዳይ ሳይሆን የዳኛው ጉዳይ ነው። ብቃት ያለው በትክክል የሚቆጣጠር በራሱ የሚተማመን ዳኛ ከሆነ ፋውል ሲያይ ቀይ ይሰጣል፣ ቢጫ ይሰጣል፣ ቅጣት ምት ያዛል። ብዙ ጊዜ ግን እንደምናየው ፋውል ተሰርቶ በገሃድ እያየን ዳኞች ሊያልፉት ሁሉ ይችላሉ።
Eda falaasamni dimokiraasii badhaadhina isa kana. Dr. Abiy osoo daanyaan jiru osoo daanyaan argu taphattoota cimoo kanneen akka Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa fa'aa irratti faawulii hojjete. Daanyaan maaf diimaa kennuu fi dide jechuuf daanyaan biyya sanii kan hoogganu mootummaadha. Manni murtii mootummaa irraa bilisa ta'ee hin dalagu. Isaantu mindaa kaffalaaf waan ta'eef isaaniif dibbee rukutu. Yeroo tokko bira dabranii murtee tokko murteessanis poolisiin biyya sanii jalaa fashaleessa. Gama filannootti yoo deebinu akkuma beekamu filannoo bara kanaa irratti paartileen hirmaatan hedduudha. Kan injifatan muraasa, kan immoo muraasaa gadi tokko qofa. Bu'aa filannoo kanaa naannoo fi magaalotaan kan ilaalu yoo taate, PP'n magaalaa guddittii Oromiyaa fi Itoophiyaa kan taate keessatti keessoo paarlamaa magaalattiin qabdu 23 keessaa badhaadhinni 22 mo'ate. Takkatti hafte immoo bilxiginnaatu mo'ate. Bilxiginnaan mo'ate kun eenyu? Yoo kan jettan taate Daani'el Kibrati. Amma namni kun gorsaa mummicha ministeeraa ta'ee akkamitti dhuunfaadhaan dorgoma. Akka kanaan dura san dhibbatti injifanne jechuu saalfatanii moo kan miseensa isaanii dhuunfatti dorgomsiisanii akka qaamni jaraan ala injifatetti fakkeessan. Kun immoo baay'ee fokkisa. Ummata shira kanas kan hin beekne gowwaa gochuudhaaf gowwoomsaa jiru. Inni biroo immoo paartileen naannoo sanitti dhageettii guddaa qaban kanneen akka Izeemaa kan Finfinnee bara 1997 caalmaan mo'an, kan akka Baaldiraas kan magaalattii kanaaf hundeeffaman, kan akka Abin kan ajandaa jaraa tarkaanfachiisan, kan akka Hibra Itoophiyaa kanneen asiin dura Qinijjiitii fi Samaawayii turan magaalattii san walitti buusaa turan akkamitti teessuma takka Finfinnee keessaa dhaban. Kana hunda bilxiginnaan uummata magaalaa Finfinnee ampuulii irratti dhaamsitee waan korojoo hunda guuratti fakkaata. Oromiyaan immoo filannoof dachii bareedaa turte. Qilleensis bubbisuu hin turre. Fardi colleen, fardi daamaan hundi takaalamee maxaanaan keessa gulufaa ture. Filannoo taasifameenis paartileen uummataa hundi waan hidhamaniif badhaadhinni ampuulii qabattee keessa gulufuuf carraa argattee turte. Ofumaafis dorgomtee, ofiin dorgomtee, ofii injifatte. Teessoo paarlamaa 170 Oromiyaan qabdu keessaa badhaadhinni teessoo 167 injifatte. That's your way. That's my way, and it's got to come out right. Now, first, I put down a 7. Right. Now, I'm going to divide the 7 into 28. Yeah. I put a 28 there. Okay. Isn't that cute? Now, here we go. 7 into 2. 7 will not go into 2. It will not. That's a very big 7 to push into that little bit of 2. As you say it is. We ain't going to hurt that little 2, are we? Of course you won't. So we take the 2. Open your hand. Yes. And I put that 2 right there for safekeeping. But don't drop it and don't lose it. When I tried to handle all those cases according to the book and to the constitutional principles, I had challenge. I was under pressure from my boss, and even a couple of times there were disciplinary cases instituted against me just for implementing the law and the spirit of the law as it is. Now it comes. Would you mind opening up your palm of your hand, please? I would like to use that 2. Open it up. Give me that 2. You've had it long enough. I'm going to put that 2 right there. Now, 7 to the 21? 3 times. That's right. Sadi qofa astaayitii warroota dhuunfaadhaan dorgomaniif kennite. Isaan keessaa tokko Jaalgalaasaa Dilbooti. Jaalgalaasaan namoota baroota hedduuf qabsoo guddaa taasisedha. Aarsaa hedduus kaffale. Garuu eessatti dorgomee injifate. Waan hedduu ifa hin ta'iniif sababbiin isaas inni wanta qabsaa'aa ture kanaaf miti. Inni biroo immoo Dr. Diimaa Nagawooti. Innis nama qabsoo Oromoo keessa turanidha. Innis akkamitti akka injifate beekuun rakkisaa ta'us injifateef paarlamaaf qophaa'ee jira. Inni biroo immoo Ustaaz Kaamil Shamsuuti. Dhuguma Ustaaz Kaamil Shamsuutii fi Diyaaqoon Daani'el Kibrati ummatatu isaan file yoo taate ummanni jara kana siyaasaa isaaniif osoo hin taane namoota amantii waan ta'aniif rabbumaaf jecha isaan filan. Jarri kun mootummaa wajji akka dalagan waan beekaniif. Kanaafuu Oromiyaa fi magaalaa Finfinnee guutuutti parsentii 100 kan injifate badhaadhina jechuudha. Naannoo birootti fakkeessuudhaaf teessoon dhaabota mormituu kanneen akka Izeemaa fi Abin sagalee muraasa argatanis namoota mootummaa wajji dalagan filannoo irratti dhuunfaadhaan kan dorgoman yoo walitti dabalaman badhaadhinni parsentii 99 injifatee jira. Kun immoo waan haaraa osoo hin taane isuma asiin dura baratanidha. Bara kana immoo aaddee Burtukaan Miidhagsaa hamma tokko waan kana ni fooyyesti jedhamee eeggamus garuu isiin waan Abiyyi wajji haasofte waan guutuu qabduuf filannoo akkuma bara wayyaanee gootee barkutuudhaaf haala mijeessite. But after some minutes I finished my work and I wanted to go out for lunch. It was in a way dramatic. Amma filannoo kana irratti ifa baatee jirti. Akkuma beekamu muummichi ministeeraa filamus
Filamuu baatus muummicha ministeeraa biyya sanii ta'ee itti fufu haala mijeeffatee jira. Paartii badhaadhinaa keessaa namni isa foo dhaabbatu waan hin jirreef karaan isaaf banaadha. Osoo muummicha ministeeraa hin taane maal ta'a ture? Akkuma gama aangootti dhufeen qeerroon hedduun wareegama achiin gahanis nugusa akka ta'u haadha tiyyatu gaaf umrii 7 natti hime jechuun isaa ni yaadatama. እናቴ ሰባተኛው የኢትዮጵያ ንጉስ አንተ ነህ አለች። በ7 ዓመት ኢህአዴግን አላውቅም ምናምን አላውቅም። በቃ አምሮዬ ጋር ቀረ። እኔ ንጉስ ነኝ ሁሉ ጊዜ ኤሌመንተሪ ስቴል ተማሪ ጽራ ለሚያቀኝ ንጉስ መሆኔ ይሄ ምልክት ነው። Kanaafuu filannoo sobaa geggeessuura osoo nugusummaan itti fuftee akkasiin bareeda ture. Garuu waa'ee Dr. Abiy Ahmad irratti waan hedduutu ka'a. Hedduun isaanii osoo muummicha ministeeraa ta'uu baatee waajjira misooma baadiyyaa fi magaalaa keessatti kilaastara qindeessaa biqiltuu ta'a jedhu. Sababiin isaas biqiltuu dhaabuu waan jaallatuuf. Kanneen biroo immoo silaa basaasaa akka ta'u danda'u dubbatu. Innis insaa nama dhaabe waan ta'eef. Kanneen biroo mootu abbaa amantis ta'uu danda'a jedhu. Sababiin isaas kiristaanaa fi islaama bara geenyaanis akkuma sheekaa fi qeesitti haasaa waan ta'eef. Garuu namoonni Abiyyitti dhiyaatan kanneen asiin dura wajji ta'anii wajjin dalagaa turan, kanneen isa wajjin uummata dararaa turan, kan yeroo ammaa isa wajjin wallolaa jiran kanneen akka Geetaachoo Raddaa Abiyyi nama akkamiiti jiru. Abiyyi akkuma gama aangootti dhufeen masaraa mootummaa bareechisuu, miidhagsuu, mootota duriif siidaa ijaaruun isaa ni yaadatama. Isa kana irratti jalqaba akkuma gama aangootti dhufeen waajjira sirreessutu nurra ture kan jechaa ture muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad mana san keessa turuuf akka karoora qabu ifatti agarsiise. መጀመሪያ ቢሮዎችን ቀየር፣ ቀጥለን አዳራሽ ቀየር፣ ቀጥለን ግቢ ቀየር፣ አሁን አዲስ አበባን እየቀየር ነው። ኢትዮጵያን እንቀይራለን። Biyya diigaa masaraa qofa bareechuun hangam aangoo irra nama tursiisa laata? Geetaachoo Raddaa dubbi himaan garee TPLF bara isaa wajji dalagaa ture, bara uummata keenya wajji ajjeesaa turan Abiyyi maal akka jaalatu akkasitti dubbata. እንደ ጓደኛ ስልጣን ስላልነበረው እኔ ሳውቀው ለምሳሌ ኃላፊ ሲሆን ቢሮ በማስተካከል ረጅም ጊዜ ይወስዳል። ቢሮ በጣም ይወዳል። ቢሮ ለምሳሌ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሲገባ እኔ ብዙ ጊዜ ጎብኝ ነበር። ቢሮ በጣም ብዙ ጊዜ ይሄ ቀዋይዳል አሪፍ ነው። እኔ ቢሮ ማስተካከሉ ማጥያት ነው ይላል። ጥሩ የስራ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ብዙ ጊዜ በርክቶ ሷም ቢሮ ሳይሰራባት ሲያሰራት ከረመ በኋላ ሌላ ቢሮ ይሄዳል። Kanaafuu biyya bulchuurra itti gaafatama biiroo osoo ta'e hedduu danda'a jechuudha. Isa kanarratti yaada gargaaratu jira. Kan osoo dalagaa biiroo dalagee irraa tula jedhanis hedduudha. Dr. Abiy Ahmad Ali osoo muummicha ministeeraa hin ta'iniiti maal ta'a ture? Gaafii jettuuf nama hedduu gaafannee turre. Maal jedhu laata? Guyyaa Julaay 4 yookiin immoo adoolessa 4 guyyaa bilisummaa Ameerikaati. Guyyaa kan dalagaan hundi cufaa waan taateef uummanni Oromoo Minisootaa keessa jiraatan waggaadhaan wal gahanii wajji nyaatanii taphatanii guyyaa kana alatti iddoo paarkiitti dabarsu. Isa kana irratti garee haargalfii keessaa tokko kan ta'e waahilli keenya Amiin Dubroo achitti argamuudhaan gaafii uummataaf dhiyeesse qaba. Innis Dr. Abiy Ahmad osoo muummicha ministeeraa ta'uu baate maal ta'a gaafii jettuu fi uummanni TPLF kun yeroo ammaa kana Maqalee to'attee jirti. Garuu osoo Finfinnee dhuftee badhaadhinni kun maal taati gaafii jedhu gaafatee jira. Deebiin nama hedduu maal ta'a laata? Walumaan haa hordofnu amma gamanumaan gama Amiinitti sin dabarsaa turtii gaarii. Tolar kafuun akkam jirtu har'a guyyaan kun guyyaa bilisummaa Ameerikaati. Guyyaa biyyi kun itti bilisoome jechuudha. Juulaay 4 bakka kanatti waggaa hunda Juulaay 4 Oromoon dirree kanatti bayeetiin asitti qophii kana fakkaatu qopheessaa asitti wal arga. Nutis kanuma sabeeffachuudhaan waa'ee biyya keenyaa ilaalchisee gaaffilee tokko namoota gaafanna jennee asitti argamne hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana tura. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa kan amma jiru Abiy Ahmad jechuudha. Osoo muummicha ministeeraa ta'uu baate maal ta'a jettee yaadda? Basaasa ta'a kabar. Amma silaa maal ta'a beektaa? Markaattoo keessa amma jiraatu machiisa jedhan sana yoo argate gaa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad osoo muummicha ministeeraa ta'uu baate maal ta'uu danda'a jettee yaadda? Ana akka na fakkaatutti muummichi ministeeraa yeroo miidiyaarra yoo uffata wataadara uffatee waan dhufuuf ana milisha mana fakkaata. Osoo piraayim ministeera ta'uu baatee milishaa ta'aa hin jira. Ani bakka lamattiin isa fudhadha. Koomediyaanii fi diraamaa kuwiin. Zabanyaa ta'uu. Ergamaa Tigree. Inni duraanis ergamaa ture. Ergamuma saniitu saabarraa bareeda. Ergamuma ta'uu danda'a. Ergamuma ta'uu danda'a malee inni biyya bulchuu hin danda'u dandeettii illee hin qabuun biyya laaqee jira. Dallaalaa ta'uu danda'a malee wanna biraa ta'uu hin danda'u. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad osoo muummicha ministeeraa ta'uu baate maal ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Stand up comedian. Waardee ta'uu danda'a. Exactly yaa. Wanti ta'uu danda'u I think
abbootii qabeenyaa Oromoo kennaaf akka dinquutiif shufeera gaarii taasilanni. Ganda Bashashaa keessa qotee bulaa biqiltuu dhaabuu danda'a. Dr. Abiy Ahmed osoo muummicha ministeeraa ta'uu baate maal ta'uu danda'a jettee yaaddanne immoo? Itti gaafatamaa uummata mataa maraataa. Osoo TPLF deebi'ee kan biyya qabatu ta'e carraan kaadiroota mootummaa amma jiranii maal ta'uu danda'a? Isaan biyya ganda galanii khaarii gurrachuu qaban ejjanii mannaaraa keessa dalaguu qaban. Tole gaa daawwattoota keenya sagantaan keenya kan gammaad daawwattan ture sagantaa dabre kanatti akka bohaartan abdii guddaa qabna galatoomaa ulfaadha. ከዛ ኦሮሚያ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ሄደዋል። እሱም ቢሮ ሲያስተካክል እዚህ ጋር የሚባል ስራ ሳይሰራ እንደገና ሌላ መጣ። እርግጠኛ አይደለሁም በስራው ለመገምገም እድል ገጥሞት የሚያውቅ አይመስለኝም። ከዛ አንፃር ማለት አዝንለታለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤትም እንደገባ የመጀመሪያ ስራው ቢሮ ማስተካከል ነበር። ገብቼ አይቻለሁ ጎበኘው ነበር ብሎኝ እኔ 6 ዓመት 7 ዓመት ሰርቻለሁ ፕራይም ሚኒስተርስ ኦፊስ። አሁን አላውቀውም ቢሮ ስገባ ስብሰባ ገባ በነበርበት ግር ይለኛል ማለት የኔ ቢሮ የት እንደነበር አላውቅም። ቢሮዬ ማለት 6 ዓመት የሰራሁበት ነው እንዳልኩ። Egaan daawwattoota Oromiyaa 11 daawwachaa kan turtan hara galfii ture. Sagantaa kanarratti yaadoo qabaattan karaa toora Feesbuukii, Instagiraamii, Tiwiitarii fi Yuutuubii akkasumas karaa toora iimeelii keenya info@oromia11.org nu biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Hamma torbanitti nama torbanii nu taasisu jecha qopheessuudhaan kan isin wajjin ture ani Abdii fi Waa'ee Kiyya Amiin Dubroo wajjin ta'uudha. Hangam saatalaayitiitiin isin dhaqqabnutti yuutuubii keenya sabskiraayib gochuu fi fuula feesbuukii keenya fooloo gochuudhaan nu hordofaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Oromummaan dhiiga. Oromummaan faaya. Oromummaan wabii eenyummaati. Oromummaan faajjii tokkummaati. Osfaanaan waggoota 20 oliif Oromoota Ameerikaa kaabaa USA Kaanadaa akkasumas naannoo biroo jiran walitti fiduudhaan Oromummaa keenya cimsaa tokkummaa keenya dagaagsaa qabsoo keenya gama ispoortiitiin jiru guddisaa har'a gahee jira. Jecha bu'uuraa jecha tokkummaa dhaadannoo samaroof Oromummaa jedhuun bara kana haala adda ta'een haala kanaan dura hin raawwataminiin isin bohaarsuuf isin bashannansiisuuf isin barsiisuuf qophii hunda xumuree jira. Kubbaa miilaa kan dhiiraaf dubaraa, kubbaa baaskeetboolii kan dhiiraaf dubaraa, fiigichaa fi halkan bashannansiisan hundi qophaa'ee jira. Maal kana qofa yaadannoon gooticha qabsaa fi artistii Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaas torbeedhuma Osfaanaa kana keessa Oromoota biyyoota adda addaarraa walitti dhufaniin kabajamuudhaaf deema. Yeroonis murtaa'e iddoonis qophaa'e. Adoolessa yookiin immoo Juulaay 24 hanga 31tti Asiyoo Stadium 317 2nd Avenue Northwest Asiyoo Minnesota 55369. Taphattootaa fi jaalattoonni ispoortii hunduu kottaa taphadhaa taphaan wal madaalaa geeba fudhaa galaa. Osfaanaan kiyya. Osfaanaan keessani. Osfaanaan kan hunda keenyaati. Waldaa Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaa.